Abdii Raggaasaa amantii sana keessatti waamicha baroota dheeraaf gochaa kan ture Addisuu Raggaasaa gara waltajjiitti dhufa. Allahu Akbar. Kuno Islaamummaa keessatti isiniif deebisee jira. An guyyaarraa sa'aatii ammaa kaasee Kiristaan duukaa buutuu Yesuus Kiristoos ta'eera. Dhuguma utuu gabbarrumaan namni akkas nuun jedha jechuu dandeenya. Amma garuu Islaamummaan karaa namatti hin gabbarru miti. Karaa Rabbiin keenyatti kadhannuudha gabbarruudha. Feliis waan tokko illee murteessi tole waliin jennee wallahi bulee akkas godhe. Sio maasii jechuu barbaade addunyaa mataa isaa keessa jira. Utuu na dhagee gaaficha na qorra keessa taa'ee gorsaa bulee maal jecha bulee wallahi. Waini waan dubbachuu dubbate Abdii Raggaasaa majiilo ani kora kataara ture boona baale wallahi no jira katu ture. Gorfamuu qaba dhala muudaanis gorfamuu qaba. Waaya disuuti Sol akkasi jaaladhu betta. Sorry. Jaaladhu na bettati. Akkan nama amantaa biraas hin jibbine ati ragaadha. Baay'ee si kabaja baay'ee si jaaladha. Namoonni akkeetti danuun. Yoo Addisuuni achi as amma fakkeenyaaf amantaa Islaamaatti keessu barbaade warra Islaama of hin jedhutu isaa waliin dubbata seera jira rakkoon qabula dhageesse Abdii Raggaasaa wanni ilaallatu jiru. Angara kootiin dhugaa tokko irratti meeyotte sool. Irraa falmuun numni an irraa sin falmuwan innuun dubbatata dubbataara dhageessaniitu. Ani namni kun nama akka mubaarak namni kun nama akka namoomaatti miidhameera. Haadha manaa miidhus hin miidhinis teesse miidhameera. Miidhama isaatiif immoo namni gagaariin lagaan amantaan maaliitu waliin qoodin ijoollee miira keessa nama galchitee waan hin taane nama asoorsiisti malee bira dhaabatteetti. Anamma Abdii biratti dhageesse hin dhaabanne kiristaanni jedhamu eenyunuu bira dhaabateera Abdii bira. Kanaafuu ilma namaa laallata waa'een Abdii balleesseeraa ta'u warra amantoota kiristaanatti balleessuu danda'a. Islaamatti balleessuu danda'a, ofitti balleessuu danda'a. Ilmi namaa yoo balleessine maal egaa namummaan isaa nabiyyiidha ka. Namummaan qabu kanni nabiyyiidha bakka. Rabbiin biraayyi ergamee dhufe akkas taana. Ilmi namaa hin balleessa. Balleessa isaa achi keenye akkuma kaleessaa Islaama kiristaanatu hin jedhin jajjabeessuu qabna malee eessanii amma kaleessa obboleessi keenya Abdii Addisuu Raggaasaa hin deemee jettani. Yeruma sana utaanan shahaadaa qabsiise tokko. Obboleettiif obboleessa godhatee dhufe. Ifa wanaa godhaa malee warra amantaa baraa. Amantaan Islaamaa. Mubaarak. Umar. Sagalee maalii? Obboleettii mana namaa hojjetu obboleettiillee qopheesse jira shahaadaa akkasii qabattudha. Kanaafi kiristaanummanis duruma jiraataa dhufe. Islaamummanis duruma jiraataa dhufe. Sini galee Islaamummanis kiristaanummanis duruma jiraataa dhufe. Yoo barbaade Abdiin amma karaan nu danda'a qosaafa ta'u. Deeme jedhee amma inni waan hin taane hin dubbannetti amantii korratti rakkoo tokko nga bu'an gargaaruu booddetti jedhu kaleessa gargaaraan ture Islaama kiristaana jedhee hin beeku akka mubaarisitti jechuudha. Abdiin hin deeme yoo ta'e Abdiin yoo deeme deemsisaan hin laallatu waa'ee dhukkuba isaa malee fayyuu qaba Rabbi isaa fayyisu. Ammas deemus warra yaani bakka nam tokko jiraachuu danda'a waan biraatti kan yaaduuf waan biraatti kan fudhatu sun laallatu kanuma sirriin jedha. Kanaaf sool namni kana gochuuf Abdiin deemuuf jennee gabaabsee annaasoo gara booddee waa yaaddisuus hin dubbadhu kanas maaltu an sababii kooti namni akka inni deemus hin barbaadu sababii kooti yoo danda'ame akka inni fakkeenya na godhatee dhufu malee lakki amantii tokkotti bu'uun barbaadu. Nama tokko nama amanettis nama kafarettis bu'uun barbaadu utuun bu'ee obboleessa koottan bu'an obboleessan akka barbaade yoon qaxaqqate abbaan barbaade qeesiin barbaade na dura dhaabachuu hin danda'u obboleessa koo dhiigaati arrabseen beekuun guyyaa tokko arrabseen beekuun obboleessa koo kan arrabsuu dandeenye kabitaa addisuu arrabsa kabitaa abdii kanaafuu dhimma amantii keessa galee lallaaquun barbaadu lallaaqachuus hin barbaadu amantiin kan abbaati yoo qacarraa immoo girriidhuma kana keessa Rabbiin immoo na oofaqee akkuma Umar kana namni shahaadaa qabachuu barbaade yoo dhufe qabsiisuudhaafis qophiidha. Ustaazatti waamuudhaa qophiidha yoo danda'ame. Kanaanatti sabaakis miti akkaataanis miti nama dhuunfaa tokko akkas tubadha galatooma Abdii Rabba fayyisu Waaqayyo fayyisu jedhaasinis karannaa kadhaafi
ji'a boonan tokko amantoota ta'e amma ijoollee warri peente tokko waaqayyo isaa fayyisu akka hojii isaatti miti ka jedhu jira. Akka hojii isaa miti maaliif akka hojii isaa hin beeknu. Akka hojii isaa miti garuu ilma isaatiif waaqayyo isaa fayyisu ka jedhan jiru sirriidha jedhu. Anjalan deeggara maaliif eeyyee dhugaadha. Dhugaadha ilma namaati rabbi isaa fayyisu badii isaatti rabbi isaa gaafatu. Fayyammoo amma fayya libaasuudhaaf yaa rabbi tawfisu. Nangaabbe isuma argumaa ajandaa koo addaatti nangaabbe maaliif boo naa fayya na boonaa baalee irraa dubbadhu. Mubee bilchaataa nama waan dogoggorte hin qabdu. Haasaan sirraa bareeda, dubbii sirraa bareeda. Si kabajnaa si jaallanna nama kabajamaa. Na of kalchinaan illee xiqqoo yoo haasaan sirka kallattii biraan rakkame. Latti soor abshir. Ma dogoggoraan sirraa of fakkeenyaaf ati dogoggoruu dandeessaa. Anis malaayikaa miti dogoggoruu danda'a. Na wajjin dogoggortee miti kan sana sirreessitu sool. Ati kiristaanaan islaama wal jaallannee wajjin jiraanna. Obboleessa kooti ati. Eenyuun caalan beekta. Gaafa dogoggoree ati dogoggortee tun ta'in yaada kee qajeelaadhaan na dura dhaabattee afaan keenya qabannee akka nagaan amantiin akkuma kaleessa wal kabajaa ture. Amma ijoolleen tokko islaama ofiin jedhanii fi nan argama. Mana baratu. Mana baratanii mee ijoollee peentee kottaa. Waanuma jiruun dubbataara. Ijoollee peentee kottaa mee. Yesuus akkamitti waaqayyo ta'e jedhu ijoolleen hordoftoonni Yesuus immoo deemaniiti barreeffatanii argatanii wajjin atakaaroo keessa galu. Obboleessoo inni mana barate sun ajandaaf si barbaade malee waa'ee saganni sagaduma garuma amantaa keessa hin jiru obboleessu. Namni saganne amantaa keessa hin jiru obboleessu. Islaamummaa maqaa miti. Jalqabnis salaata qabaachuudha. Tuu sagadin azaanii immoo laayiviira taa'ee obboleessa kan dursu salaata. Laayiviira taa'ee warra amantoonni peentee kottaa ol galaa. Jedheeyyi ol galfatee ijoollee durbaa wajjin waa tokko hin beekne wajjin karakkaraa oola. Obboleessoo kan islaama ofiin jettee mana barattee ijoollee peentee wajjin karakkara jettu deemiitii meemee ofii keetii gattaa'ee baradhu. Dogoggora godhaartu. Nam tokko islaamummaatti fiddanu inumaayyuu dogoggortanii warra islaamummaa keessa jiru akka jarrita shan akka kanu yoo gochuu ta'e malee ofii keetiif hin baranne maal ijoollee peentee wajjin atakaaroo qabu. Namni na argu namni kumaaf kuma shan mana kuwaa dhufu yoo ijoolleen islaamaa didde tolees ijoolleen kiristaanaa dhaxxanii wajjin hin falmina. Nam beekan ijoolleen peentee dhaxxanii abbaa argee wajjin atakaaroon godhina. Isin yoo falmuu barbaadan Yesuustu waaqa jettanii falmuu barbaadan sheekolii guguddaa wajjin dhaqaa tagaaxamaa yookiin immoo abbootii amantaa keessan guguddaa waamaati abbootii amantaa guguddaa islaamaa wajjin akka jarri falman godhaa malee dhaxxanii Yesuusiin arrabsiisina. Islaamni Yesuusiin arrabsu islaamummaa iyyuu hin qabu. Dhageesse Yesuusiin akka islaamaatti hin jaallannu jaallachuu dirqama. Dhageessanii jaallachuu dirqama qabna jaallannee miti. Asirratti ergamaa rabbiiti jennee jaallanna. Isin waaqa keenya jettanii salaamu alaikum jaalalli jira jechuudha. Yesuus gaara islaamaatiinis gara kiristaanaatiis hin jaallatamaa jechuudha. Itti amanuu dhabu immoo mirga abbaati. Mirga abbaati. Islaamni ergamaa kooti jedhee yoo jaallate ati immoo kiristaanni gooftaa kooti yoo jettu mirga keetiin jedhaan. Kanaaf anammatuu kee waa'ee amantaa kiristiinii jammare nama 20 nan fedhaan. Hin barbaadu wanna kanaan irraan eegamu hawaasni kan na guddiseef hawaasni kan kottee na guddiseef islaama kiristaana jedhee kan na guddiseef akkan amantaa walitti buusuuf utuu hin taane akkan sagalee isaa ta'uuf. Kanaaf mana kana dhabame kirkiriin amantaa hin jiraatu. Kirkirii amantaa mana kanatti hin gochiisu. Abbaan barbaade mana isaatti dhaqe. Seegalee amma waajiin maal jedhee sin kabajaa sin jaalladhaa jedhee deeme. Otoo waajiin kabajne akkasin jettanii arrabsan sana waajiidhaan jedhe innis akkan akkuma ati waajiidhaan